ረገጣት ወላሂ ኦቶቶ ፖለቲኮ ታቴ አመዲኒ ሲንኬና ደበርሴ ትሩ ኮቶ ታቴ ማሊ ቤታ አመዲ ነመ ብየ ዱኒያ ከረ ረጅሉ ከይሳ ምስኪነ መጨረሻ አረብኒ ሳ አረባ መርዚ ቀበቱን ታኔ ጅረምቲ ምስኪን አቡም አላ ማው በርባዲ አሲበ ነው እንት ተቆለቀ ሙባሪክ አክረምቲ እንተለት ያለቱ ካልቺ ማሉን ራቀቡ ሙጫኒ ሽጅት ይዋኒ ንጀሪ ማል ጀረምናን አከል ላራብ ሱራን ቤቃ ስሉ ሙባሪክ ሸይጣና ምናምን አከና ጀረበ እንደለኗን እተንኮል በላ እተቦሃራ ማለ አቲሞቲ ቆሲ ብቻቱና ቱ ተኮ ታተኒ ነንገመዳ ስሞለሙ ነሞል ጃለቱ ነንጃለ አደገሩ ሸርጢን ከ አትካቴ ጀባዳ ሸርጢ አትካቴ ባየ ጀባዳ ነመሰብሪ በሬቼ ቀቦት Nama rabbiin bittaa tokko barsiisee kee tokko wallaalaa fidee beekaa maaliif beekaa oole wallaalaa sana qajeelchuuf maaliif beesa sanatti beekaatti kenni maaliif rabbiin faallaa keessee kaa'an jettu kanaafuu rabbiin isin naa bilbile mee ayyuu kana gaafa ibba jemmaraa isin naa bilbile malee sirkiisiyyuu qabu. Warri ayyuu qeeqaa jirta jalatti isin jaalladha isin kabaja ayyuu akka malee jaalladha akka malee kabaja nam tokko akka waan buleettii kootitti buutan ittan laalaan ayyuudhaan waa jechuun wanjala maaliif nama qaraatee jirtu. waan barbaadde utaate ijoolleedha nama ijoollummaa keessa reeba malee dargaggummaa qabachuudhaa deemaa jiru yeellaa gaara sana teessanii ijoollee sabiyyi gadi cuqabuu kana dhaabaa akka barbaadde utaate mirgasiiti mirga barbaadde qullaa deemu mucaan kun ko yeroo nan dhaqee argu hin sirbaa turte gastii walitti argannee ayyuu maal wayyaa jennaan guyyaa gaafa sanaati amma hadhaatti rabbi siya kabaju quraana malee waa'ee sirbaa waa'ee maalii qat goote annama karaa baay'ee dattola maa yoo qajaltes ofiifi yoo baddes ofiifi kanaafuu wanti monat tolu isin hin nageessu yoo isin dibbee fudhattanii hiitan isin hin nageessu kanaaf natti tolti mucaa bucuu sammuun si guddaadha kanaaf amma gaa aamee koo yoo nama keessa galee jedhe dubbii keessan keessa wal jaalladhaaf namni hin jedhu rabbiini amadina samir maaliif onne kenne taafat samir garo tura isattu rasiisin la odi no rasi la samir bara mamasi ode jabo dinisi ode jakandi kala dinisi no barbadi ali ja so si wali wallahi kono kana la atila atikala kono kana sina ndega inshallah yo barbadi faraka sati bitara kono kenna bija hakennu mase berisi la tufi ha atbayete kullan taani ayu namni hojii keessatti dogoggora fakkeenyaaf amma tuuran tokko gadi beenee himate anaanis hattuu itti jira atoo amma hojii keessatti hojiin harkaa badee dogoggore hattuun jedhamu isa kana immoo onnee kennaafii jira obboleettummaadhaaf ta'uu danda'a nan qoradhaan obboleettummaan hin jiru obboleettummaan onnee walii kennan hin jiru isa jedhee mee jaalattoonni kutaaran nuna baran alaakii hojii taphannu ergasuma kennaafi kenneka amaddin si kenneka onne wallahi samira garo onne si kenneke amma wallahi onne si kenneke largitira anafis kenneke abdi usi la ma jettaka مسكين اللي يسكت أبو ما عايش مسكينة ولا لازم يا جدودي ركونا دي كندا قبل ما اللي شوال أنت أيو أركتت جمّدين ترى أيو قابلنا بايو ترانا جمّدين ترى أيو سيكا بچو والا منجدين أيو لوكي كجيل شو فيني سانجدين يو كام موكا جيل سيدك هذا لبيرا بيرا مانغلو هتامو دندسي زم جرا ناندي دني إيجاني أتسمو سال كشار تجار لچوفي أبلو جار لچوفي نمر جيسا نمر ورانا أتجو مرت بچو باسو मैं कल भी को देते मूवी मेरा भी रंगा अयो अरे मिल लगा भी दस ही रात रे बोल जरा भी तेरे हुआ कई रे बोल जरा भी तेरा का पर दे बोले के दे सुके के तेरे बोल काजू सुरित amma ko sifatanu asumatu rakonke asumatu si indra chun kallali da kenya famma ayu an malan sido samiti ayu asumatu churati
Fatana qofta yeroo hunduu ati nama jabaate maal abbaa qooti jedhee si gorsaan. Hayyuu amma naa dhiisati anaa. Amaddiin ana siin caaltu anaa dhiisi. Mube. Malam dari pemerintah tiap malam. Amaddiin rakkoo nati qabdu guddaa kunola amma sittima si battanii gala. Mi ammaati mucaan kun obboleettii kootiin jedhaa jira dhageessetti amma rabbiin natti fuudhe wallaahi bora jandaala godhattaati. Nan beeka amma borutu ijoolleen dhufanii gasii garatti mubaarisuun tinaadhiis jechuu isa qalbii waa yaadeera. Hin fudhatiin xaba bareeti. Xabaati ayyuu yoo rabbi kan kee godhe kan keeti yoo rabbi kan kee goone kan kee miti. Xaba bareeshia. Geesse xaba anaaf akka intalaati mucaan baay'een jaalladha baay'een kabajaa obboleettii kooti warri kootu hin beetti Samiiraan jechuudha. Baay'ee jaallatti. Kanaafuu ati xaba bareeda. Namni tokko onnee yoo kenne mucaan laa ibii waluu liftu Samiira garoo yoo dhaqee onnee tokkotti kenne ijoollee achumaan sawartee siifiti. Achumaan gad deeftee arabsu jammartanamu. Mube gaafa nu walloluu jalqabne iyyuu warabbal kaabaa mucaa wayitu jaleetti koomentii negatiiva naa barreessinaan ati immoo maalaa softa deemas jalaa buujalee abbaa koomentii barreesse sanaan hin jedhe viidiyoo iskiriin riikoordi godhanii itti geessanii si'iin buujalee jedhatteedhaan. Buujaleen jedhattee. Argitee? Wallaan jette ayyuu lamaa bolloltanii jennaan buujalee naan jetti ayyuunii jette. Jaalat. Hin jenne. Ayyuun isin hin jettu. Kanayyuu itti muu jedhee mana jaraa yeroon dhaqee deemu ijoolleen achi taa'anii Amaddii wanta namni jedhe dhagaha jechuudha. Isin siluma si kijibduudha isin maaloodha yeroo jar jedhan ayi tasgabbaa jedhe yeroo mana jaraa deemu uskuti jedhanii waan baadagee jedhanii achirraa na darbatanii ahaa akkasii jedheen. Argitee Amaddii amma ayyuun sirkaa baate. Ayyuun sirkaa baate. Kan biraa akkasin baane. Dhageesse? Kan biraa akkasin baane. Barnoota sifa ta'u. Barnoota sifa ta'u kun. Mube jala baasu malee mube ati na jala baasu malee ati ayyuu sirkaa baatee ta'u. Kunoola. Jalaa bugaa abdii useetti bordofee mubaaraktu sirkaa baasaara siin jedha. Achumaan fudhatta kunoo kanaafan siin jedhe qalaa. Miskiinummaa isa kana kana. Mana si jalaa baasa eessan keessa jalaa baasee Amaddii labbeeni. Miti mube dhagabartiin amma wanti beeku qabdu isin asitti garuu isin nama wajjin noqee namni wajjin noqee kun argamee qabameera. Isinis immoo walitti argamne garuu siidhaa yoo taane ta'e boota bishaan minaasee jiru riskii rabba barbaadu kanuma wala wanti biraan jiru. Maan immoo wanti dugadeeme riskii qabee dugadeeme isin fuudhee biddeen itti raabana qoofin jiru. Maaliif isin siree barguddaa taate nama ilmi rabbii qabu nama sodaa rabbii qabu waan taateef riskii rabba banuuf karaa isin barbaadden. Maaliif rakkootii isin kan qorabbinaa qabu. Kas walii gallee rakkaatira. Walii gallee rashii akkana jedhiiti. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Dafi dhiirri hin eeyyamamne. Koi watu kan dubbadha beekoo dhiifama habibi. Ahmaddiinoo shira sirratti tatamaara namni asirra taa'ee obboleettii kooti baay'een jaalladha. Obboleettii kooti jedha shira sirratanii sirkaa baaseetti siyaasa sirratti hojjetamaara habibi. As keessa teessee shira sirratti dhaggeeffattaa. Wallahi billahi sobanii isii kolfisiisaa sitti muudii qabataa. Sirkaa baadiyyaatti hayuuni garuu immoo baay'een jaalladha sin jedhe maa jechuudha. Amaddii walla sirratti hin eebnu nuti nama. Nuti irratti hin eebnu hin beektaa akkasi jaalladhu. Kayrina gadachuu dhufee dhiisii ana gadatu. Amaddii ati maal jetta hasaasaa? Kanas mube garuu wanta si akkuma amma sitti jedheera garuu nama beektaa si sheexanaa ibilisa guute jettee bakkee. Nama walitti dhufu. Ati yeroo hasaasaa sitti dhaga'ameera amantetta? Asasa maal nagaa abboon haasa namaatiin hin deemu ammalii seera barsiise yaada sammuu kootii malee haasa nama bakkeetti na hambise jiraanu. Haasa nama bakka collee bakka argatte gifti sii kennee dhibba tokko sii kennee haasaa dhibba tokko haasa'uu barbaada abbo. Amma iyyuu jaalladha. Ahmaddiiniif hayyuu jechuun ija bitaatiif ija mirgaati anaaf. Walqixan jaalladha.
Miskiin atiillee kana keessa waan qabdu beektaa addunyaa kana bayyaasi Ameerikaa Awustiraaliyaa Kanaadaa si bilbila bara ati sababiiti maaliif sababii gootummaa keetii sababiiti miskiina bira dhaabbattu sababiiti nama haazantu nama hin beekne itti jala taa'ee jedhan mi gadheen jechuudha namni maaliin na caala maaliin guddisa guddina kee jibbutu viidiyoo sirriitti hojjeta. Hayyee kabajamtoota jaalatamtoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii duraan immoo beeksisan qabaa. Obboleessi keenya gammachuu tashitee namni hin beekne hin jiru Oromoo ta'e taqabalimma abufaannoo wajjin xaba beellamaa cimaatu nu eeggataa jira. Isa tun ta'in nu eeggataa jira. Waan dandeenyu gochuudhaaf qophoofnee eeguu qabna. Waan dandeenyu dhageessanii hundi keessaniyyuu waan qabdan waan dandeessaniin gammachuu injifachiisuun wallaahi alaaziim akka waan Oromoo kutaa kudha tokko injifachiisutti. Namni gammachuu hin jaallanne hin jiru. Gammachuun jabaa keenya hojii jabaa hojjetaa. Hundi keessan gamme waan ta'e jedhiif tarbii keessatti deebina. Akkam jirtaa biroo? Jirtaa mubee akkam nagaa galatoome obboleessa. Dhiifama guddaa akka kana ibsuuf kooteef dhiifama. No. Anuu natti tolee dhageeffachuu jira. Araararra jirtan nama araarsu jirtanii araara namni jibbu hin jiru. Waan gaarii dalaguu jirtan isa dhageeffataaraan illee keessatti. Yoomi geemni kiyya Oktoober 11tti adda Oktoober 2 guyyaa 9 hafaa already garuma 7 jechuudha. Baatii amma haaraa seene kana 11tti akka Itoophiyaatti immoo teqemtii tokkotti baatii lammaffaa tokkotti akka biyyoota biraatti Oktooberii 11 guyyaa xiqqootu hafaa guyyaa 9 galeeraa adda Oktooberii 2 akkasitti qubanaa qabaadhaa Oromootiyya inafinaa hundi keessa una biratti argama isinin jedha. Mata koo dhugaa isinitti himu wallaahi warri narraa haftanii hiriyoonni koo danuu narraa haftanii jirtu. Gammachuu bira naa dhaabadhaa. Na jaallattu yoo ta'e dhageessanii na jaallattu yoo ta'e gammachuu bira naa dhaabadhaa. Nagaa miti warri na jaallattan akka carraa ta'e narraa haftan mubaarikirraa amneerraa gammachuu biratti hin argamnu akkanaan hin jenne isuma dhugumaa jechuudha. Maaliif gammachuu nana firooma qabaanne yookiin immoo haga kana hiriyummaa tiktookii irraa malee hiriyummaa walii bilbilee akkam fayyaadhaa waliin jennee hin beeknu. Haa ta'u malee mucaan kun yoo akka kooti taa'ee namaan kottaa gargaaraa kottaa dhukkufataadha kun akkana jechuu dhiisellee wallaahi amma humna isaatti qobaasaa falmisiisaa jira jaraa wajjin. Kanaaf waan qabattan qabadhaa. Warri keessatti warri irraa haftan akka irraa haftan hin barbaadu isuma dhuguma. Isa biratti argamtanii ana gammachiisaa warra jaallattan jechuudha. Haftanii dhabdaniis haftanii rakkoon qabu noomaata. Gaafa sana garuu argamuu qabu. Dhaamsa kooti jechuudha. Gammee Oromoon hundinuu namni sin beekne jiru tariikaa kanii tasuma afaan Amaariffaan beekne hojiin keetti mul'atu. Namni xiqqoo si afaan Amaariffaan xiinxalle hojiin keetti mul'atu. Jarri immoo wanni immoo na asoofsiise ana akka jarritti mari'ataadhaanu akka waan ajjeechaa lola wayii Oromoof jara gidduutti deemu waan jara hadheesse nan beeka. Hordofaa gammachuu gatiin ta'eefan waan jara hadheesse nan beeka. Isintu beeka deebii isaa isintu beeka. Lakki mucaan fira qabaa. Mucaan nama qabaa. Mucaan faamilii qabaa. Gosas qabaa. Waa hundayyuu qaba jennee dura dhaabannee guyyaan nu agarsiifnu